Naayiroobii dabalatee kutaa keenyaa garaagaraa keessatti hiriirri mormii geggeeffamaa jira. Ka'umsi hiriira mormii kanaa seera maallaqaa biyyattii oomishaalee adda addaa irratti gibira dabaluu ka paarlaamaan biyyattii raggaasisee ture. Amma kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti hiriirri kun itti fufee jira. Mormii kanaan wal qabatee taatee guyyaa har'aa ka nutti himtu Aslii Galgalooti. Aslii maaltu jira? Hiriirri kun eessa faatti geggeeffamaa jira? Galatoom Hamzaa, hiriirri har'aa Naayiroobii magaalota adda addaa fakkeenya akka Lolongo jedhamu, Kitengela jedhamu, naannoo Kabete jedhamfaatti geggeeffamaa ture. Achirraan ammoo naannoo Machakos gara Thika Roadii kan bakka Emali jedhamu, Busia, Kakamega, Nakuru naannoo kana geggeeffamaa ture. Har'a gammaatti namni duun isa mirkanaa'e tokko sunin gara Kitengela sunitti jeefame. Ammoo mani barumsa hundi cuf ture, daandiin hedduun cufa ture har'a Naayiroobii keessatti, daldalii hedduun cufa ture. Guyyum keessa hojiin dhaabbate. Hiriirri dabalii gibira mormu. Hiriirri akkasii torbaan sadiif geggeeffamaa ture. Ergasii pirezidantiin Keenya William Ruutoon raggaasisuu jedhee mallatteessuu didee erga paarlaamaa raggaasisanii mallatteessuu didee kun akkasumatti hafee torbee dabre keessa ammoo kaabinee isaa yookiin ministeerota Keenya hundi hojiirraa aari'ee wantoota bira hedduu kan uummanni irraa aarii kaasaa turan jijjiire. Erga seerri maallaqaa haaraan kuni mormii kaasisee booda pirezidaantichi mallatteessu jedhee keessaa ba'ee jira, sanaan bisee jira. Deebi'ee immoo kaabinoota hiriira kanaan wal qabatee rakkoo uuman jedhu irrattis tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii hagi kun fudhatames garuu uummatichi hiriiratti fufee jira. Maal mormu erga wanti isaan morman duraanii sun erga hafee erga mootummaan tarkaanfii fudhatee amma maaliif hiriirritti fufee laata? Hiriirri kun jalqabee namoota hedduutu hojjeeffame. Akka Komishinii Mirga Namoota Keenyaa himuutti namoonni hagammaa du'an 50 kanneen hidhaman 682 kanneen hagammaa as buuteen isaanii dhabaman 59. Ka hiriir kanaan wal qabatee madaan yookiin poolisa walitti bu'uun madaanii 413. Kun adoo jiru ammoo torbaan kana reef namoota keessattuu dubartoota ka cicciramee bakka tokko keessa gatam argame. Reefi suniin reefa 42ti. Reefa 42 kanaan wal qabatee namichi tokko shakkama jedhamee hidhame. Namichi kunin haadhman isa dabalatee dubartoota 33 ajjeesuu himatee har'a ammoo mana murtiitti erga dhiyeessanii na dirqisiisanii malee kan hin goone jechaa ture. Kana wanti aarii kaasa. Uummanni maal jechaa jira? Warri achitti gatam kunin namoota butam ta'uu danda'anii, namoota poolisiin hidha ta'uu danda'anii jedhanii kanirraa kaanii garuu poolisiin lakkii akkasii miti. Reefi argamu kun hundiinuu dubartoota waan ta'aniif serial killer jedha nam haal wal fakkaatuun dubartoota ajjeesuu barateetti jeesee jedha. Akkasiin ofirra fageessa. Hoogganaan poolisii hojiirra ari'amee ture. Poolisoonni naannoo sun jiraatan hundi hojii bakka suni fuudhanii bakka biraa geessan. Aariin uummanni ka'eef ammoo reefi kuniin akkamiin namni akkan ajjeefamee biyyi seerri hin jiru akkamiin hagammaa hin beekaminii jedhanii aariirraa kan ka'e har'aa hiriirri geggeeffama. Deebi'ee mootummaan biyyattii humna poolisootaatiin hiriirri kun tasgabbaa waan hin dandeenyeef jedhee waraana biyyattiillee akka ramadee mooraa waraanaa keessaa baasee akka ramadee quba qabnaa. Har'oo isaanii wajjiniin walitti bu'an moo poolisootuma moo humni waraanaa kun uummata hiriira ba'e kanaa wajjiniin walitti bu'eera moo maaltu jira kanaan wal qabate? Har'a poolisuma hiriirri akkas guddan turre. Hiriirri asiin dura namooti dhibbaan lakkaa'aman Keenya keessatti ba'anii turanii har'a ammoo akkas guddan turre. Kana poolisiin gaasii mimaan nama keessa baasu yookiin tiya gaas uummataan hadhaa ture. Har'a lakki miseensonni yookiin raayyaa ittisa biyyaa akkasitti daandiitti gadhiifamanii uummataan wal reebaman turre. Hiriirri kun itti fufaa. Maaliif uummati gaaffii irratti gaaffii kaasaa ture? Duraan waa'ee gibiraa mormaa ture. Waan itti fufuuf fakkaataa deebi'ee moo biyyattii irratti dhiibbaa akkam fida wanti kun? Biyyatti irratti dhiibbaa hedduu fida. Fakkeenyaaf namoonni ba'anii hojjechuu hin danda'an taanaan jireenyi uummataa jireenyi beekanaa already agammaata akka malee qaalii. Namni baay'een hojjetu taanaan ammoo kan caalamaachuu danda'a. Siin dura warri hiriir ba'an namni garii mii nama hataa turanii, suuqiiwwan cabsanii meeshaa nama hataa turanii kunin dinagdee biyyaatii fi kan namoota dhuunfaa irraalletti dhiibbaa hamaa qaba. Kan inni pirezidantiin Keenya William Ruutoon kalee dhaabbata Ameerikaa tokko dhaabbata loltummaa Ford Foundation jedhamu isaantu uummata kana spoonsor gochaa jira jedhee himate. Isaanillee ammoo lakkeenuu mitiinuu waan kan keessa fedhii kamiyyuu hin qabnu paatii kamiyyuu hin deeggarruu jedhanii waakkatanii itti fufuu danda'a, itti fufuu dhiisuu danda'a. Ayyaanota keessattuu immoo gumaacha OMN fundraisingii godhamu kan atattamaan hojjetee dafeenuu ergee itti dhimma baanu isa ture jechuudha. Hojiiwwan OMN irratti hojjetaa turre baay'ee miidhagsuu keessatti qooda guddaa nama qabu.
Eddasiis immoo istuudiyoon isaa sun ittuma fufeetu ture. Irreechi waggaa waggaan dhufu feestivaalli Oromoo Osfaanaan taasifamu matuma isaatiin fedhii isaatiin bilisaan hojjetaa ture jechuudha. Kan nama Oromoof of kennee qabsoo Oromoo kun akka galma ga'u sadarkaa kana akka inni ga'u gochuu keessatti nama dorgomaa hin qabnedha Girmaa Gammadaa jechuudha. Eessa jiraachaa ture? Haalli maatii isaa akkamii? Biyya alaa kana tureera moo waan jireenya dhuunfaa isaan wal qabatu mee haga beektu natti himtaarraa? Biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgaarii jiraataa ture. Achirraa ka'ee dhugaa kan sochii adda addaa gochaa ture. Wanti si ajaa'ibu kan isa adda godhu Girmaan namni ilaalcha garaagaraa maan fedhe yoo qabaatu inni Oromoon isa biratti hundumatu walqixa ija walqixeetiin ilaala. Kanaaf jaalala guddaa qaba. Hunduma biratti nama fudhatama qabu, kabaja guddaa qabu, ulfina Oromummaa qabu, sabboonummaa dhugaa qabu. Nama akkanaati. Waliin teessee haasofteen qoftu haasaan isaas akkuma hojii isaa kana itti Girmaan akka kana jechuudha. Ganni darbe lubbuun isaa guyyaa kamii dhukkubaa ture moo haala isaa quba qabda haala jireenya isaa gara dhumaa kana? Yeroo gara waggaa takka oli yookaan lamatti siqutti hedduu dhukkubsataa ture, yaadamaa ture, maa dandamachuu hin dandeenye, hedduu haala nama gaddisiisuun umurii malee ganaa waan baay'ee sichi nama hojjetuu danda'u ture. Egaa raafuu hin dandeenye, hojii rabbiitiin gochuu hin dandeenye. Lubbuunsaa dadarbe reeffuma torban tokko dura. Kanaadaa Torontootti lubbuunsaa akka dabarte Girmaa Gammadaa har'a ganama reeffisaa biyya galuun sirni awwaalcha isaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii Bataskaan Abbaatiyoositti iddoo firoonnii fi Oromoonni hedduun argamanitti raawwateera. Girmaan fuudhee maatii akka qabu yoo ta'u abbaa ilma tokkooti. Haati warraasaa reeffa isaa waliin gara biyyaa hin dhufne jedhan. Hundeessitoota OMN keessaa tokko ka ta'e namni siyaasaa Jawaar Mohammad Girmaa Gammadaa guyyaa jalqaba yaadi miidiyaa kana bu'uureessuu eegalamerraa waliin turuu ibse. Girmaan nama umurii isaa guutuu saba isaaf jiraate jechuunis ibseera. Keessaa tokko bineensa saffisa isaan beekamu afaan Ingiliziin chiitaa yookiin qeerransi iddoo gariitti ammoo amaakita jedhamee beekama. Sanyiin bineensa kanaa bineensota baduu malu jedhamanii mararsiifatamanii fi addunyaa irratti eegumsi taasifamuuf keessa jiru. Tibbana konkolaataan paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa darbu tokko qeerransa tokko ajjeese kan hafee gaggabsee kan miliqe yoo ta'u ogeeyyiin fayyaa beelada gulukoosiin du'a oolchaniiru. Hoogganaan paarkii biyyaalessaa Booranaa obbo Nigusee Hirwaata akkatti lubbuu qeerransa kanaa baraaran maatii olaanaatti himaniiru. Kana guyyaa afuritti erguma lafti bareen boodatti konkolaataan Isuuziin as daandii Abeelloo Konsoo gubbaatti bakka amma seensa paarkii biyyoolessa Booranaa Bulee Goolaa jedhamutti daandii gubbaatti chittaa yookiin qeerramsuma jedhan qeerransa daalachas jedhan. Isii karaa qaxxaamurtuu ilmaan afur of jalaa qabdi. Ilmaan lamaan isii tama amma jajjabaatte lamaan ta'e. Haatiniif ilmaan lamaan immoo fayyaa ba'aniirani. Kan duutee akka hin miidhamte. Akka miidhamte immoo hojjetaan kennas dhaattuu san ture akka calaa motorri isin qabaa haga danda'e Isuuzii sanii qaqqabee laaluuf illee waan jedhee ispiidii gubbaa waan jiruuf immoo qaqqabuu hin dandeenye iskaawutiin yookiin reenjeriin achi jiru. Booda deebee isii tana bira ture haga gargar baasaa ture karaa gubbaa duute sanis karaa gubbaa fageesse taanis immoo laalaa ture booda yoo laalan ishiin tuni akka amma mul'attu kanaamti gubbaan baane itti bu'e malee gubbaan baane kan waan ta'eef gara dugda duubaa kana luka mirgaa dugda duubaa tokkochi bakka lamatti sabeera tokkochi asii buqqa'ee tokko immoo gara gadaanaa kanatti wanni jedhee ergas immoo erga achitti ilaalee fayyaan isii deebuu danda'a shakkii jedhuun hojjetaan asii ogeessis dhaqanii achittis iskaawutii wajjin qabanii fidanii asii gidduu gara laaboraatoorii Abeelloo kan amma jiru kana fidanii doktoroonni mootumsa guddaa godhanii guyyaa shanii jechuudha. Guyyaa shan ganamarraa haga galgalaa asii itti galli fayyaa laaboraatooriitii fi fayyaa beelladaas hin jira wajjin ta'anii yaalaa turanii erga yaalanii guyyaa sanitti nyaata hin dandeettu wanna tokkos waan hin dandeenyeef gulukoosii isaanummaan ajajanii fi gulukoosii fidanii yaala kaanis taasisanii haala kanaan yaalamaa turte amma haala gaarii gubbaa jirti fayyaan isii gaafas oliin kaaturee fuma qabuudhanii akkasitti hafuura qofa keessa jira reeffi fuudhanii doktoroonni sun yaalaa turanii akkasumaan giddugala laaboraatoorii godina Booranaatii fi giddugala fayyaa lamatu jira waliin ta'anii yaala guddaa godhan doktoroonni achi keessa hojjetaniif galata guddaa galchuu barbaada. Mee waa'ee bineensa kanaa fi paarkii keessan keessa baay'inni isaa maal fakkaata? Waliigala waa'ee chitaa kana mee nutti himaa? Bineensi kun Afrikaadhaan ibsama. Chitaan kun gara biraatti hin argattu. Afrikaa keessatti waan akka Itoophiyaa keessattuu godina Booranaa lamaanii cinaa Gujii lixaa
naannoo kanneen keessa naannoo akka paarkiiwwan akka uummattoota kibbaa paarkii Oomoo fi bakka cufaatti hin argattu asitti illee naannoo baddaa keessatti hin argamu naannoo Laawlaandii fi naannoo gammoojjiitti argama. Bineensota East African Grassland isaan keessaa ibsamu tokko naannoowwan akka Keeniyaa Serengeti paarkiiwwan amma lafa diidaa fi marga qofaan uffifamanii kanneen keessa beekama. Bineensi kun bineensa qaalii isaan qofaa miti indaanjardi iddoo barbaadamas dhiibbaan isarra jirus guddoodha. Waloodhaan malee maan isaan guddatan kun maa jennaan naannoowwan akka paarkii gurguddaatti dhiibbaan isarra jiru guddaadha. Yuunivarsiitii Jimmaa Akademii Saayinsii Injinaringii Aviyeeshinii fi Eeroospeesii dhaabbilee barnootaa olaanoo Itoophiyaatti ka jalqabaa ta'e banuuf haalduree barbaachisan xumuruu beekseera. Dursaan garee akademii kanaa Dr. Isaayyaas Nigaatu akademicha banuun sababa barbaachiseef gabaasaa keenya Warqinaa Dirribsaatti himaniiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa amma nuti yaada kana kan jalqabe gara waggaa 17 ta'eera. Baay'ee tureera. Yeroo sana hooggantoonni yuunivarsiitii keenya irra turan yaadichi kun yuunivarsiitiitti dhufee akka hojjetamu tattaaffii guddaa taasisanii turanii. Tarii yuunivarsiitiin Jimmaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa jiran keessaa aviyeeshinii banuudhaan yuunivarsiitii jalqabaatti natti fakkaata akkuma biyyaatti. Yaadni akaadamii aviyeeshinii banuu yookiin immoo hundeessuu jedhu eessaa dhufe? Dhuguma haaraadha wanti kun haaraa ta'u malee immoo biyya keenyaa fi haaraa miti aviyeeshinii. Wanti akka addaatti xiyyeeffannoo addaa aviyeeshiniidhaaf akka kennitan